Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoo adda qabadhee isin deebi'ammotiyyuu fuulli keenya maaliif ormii malee nu dullooma, maaliif walitti nu shuntuur, maaliif akkasuma buguriin garagaraa xalaan garagaraa maaliif nurratti bahaa kan jedhu qabadhee isin deebi'ee jira jechuudha. warri chaanaalii kanaaf haarawwan taatan ammoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isinin jedha. Akkasuma mallattoo notifiikeeshinaa duratti isinin dhuftu san irratti yeroo tokko gattuquudhaan akka viidiyoon gadhiisan akka isin bira ga'u taasisaan isinin jedha jechuudha. Viidiyoo kaleessa isin gadhiisan irratti warri gaafii jalatti na gaafattanii viidiyoo haga dhumaatti osoo hordoftanii baay'ee irraa bu'aa argattanii yookaan ammoo wannan achirratti barsiise sun isiniif ifataa jedhee yaada. Dhugumatti kaadhe waa'ee dhibee sentaarotii san irratti dhibee sentaarotii akka yaala hin qabne hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Yaala dhabuusaa namni mana yaalaatiin opereeshinii ta'ee lammata deebi'ee itti deebi'u kun akka yaala hin qabnedha. Akkasuma waa hundaafiyyuu mana yaalaa deemtanii kan gazzaba keessan fixxan malee inni deebi'ee isinitti deebi'uusaa ni beektan jechuudha. Kanaaf ammoo namni dhibee kanaan rakkachaa jirullee baay'eetu jira. Ammas namni hin dhageenye viidiyoo san keessa seentanii akka daawwattanii dawaa ani isiniif qopheessanitti akka fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Akkasumas ammoo nama isaan rakkataa jiraniif sheerillee akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Rakkataan baay'ee jira, keessattuu maanguddoonni namoonni guddaan harka qalleeyyiin kan dhibee kanaan baay'ee rakkatanii waan ittiin mana yaalaa deeman kan dhaban baay'ee isaaniitu jirachuudha. Keessattuu jireenya biyya keenyaatiin amma irra jiru kana wal qabatee baay'ee ulfaataadha waan ta'eef wanni marti widdii ta'ee jira. Dhugumatti jechuudha. Kan ammoo waan hin yaadamneen waan mana keessatti itti fayyadamaniin yoo irraa fayyan gaariidha jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu namni hin dhageenye seentanii akka laaltanii namoota kanneen illee sheera akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo keenya kan adda isinii qopheessetti dabarra jechuudha. Qabxiilee hagajaa wayii qabadhee isinii deebi'ee jira. Yoo nu maal goone fuulli keenya walitti butama, yoo nu maal goone fuulli keenya walitti nu shuntuura, akkasuma immoo xalaan garagaraa nurratti bahaa, akkasuma finniisni nurratti bahaa isa jedhudha jechuudha. Kana nani qabadhee isinii deebi'ee tokkoffaa irratti harkaan fuula keenya tuttuquu jechuudha. Harkaan fuula keenya yeroo nu tuttuqnutti afaan ta'a, ija jala ta'a, boqorra ta'a. Harka keenya walumaa galatti harka keenya fuula keenya kan tuttuqnu nu ta'e yeroo malee walitti nu butamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf harka keenya kan amma boqoo akkanatti kan qabannu ta'e, adda dura kan qabannu ta'e fuulli keenya uumamaan qibaatii qaba. Qibaatii sun ammoo adaduma nu harka keenya tuqnuun irraa bahaa deema. Fuulli keenya yeroo kana walitti shuntuura'uu bichaa miti, tuttuqqin nu amma fuula keenya tuttuqnu finniisallee akka nurratti baasu taasisa jechuudha. Tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti meekaappii dibachuu. Meekaappii yeroo dibattan fuula ofii kana of qayyaruudha yookaan ammoo kan gurraacha ta'u yoo ta'e gara diimatti, diiman gara adiitti akka jijjiiramu kan taasisu meekaappii yookaan ammoo meekaappoonni kunneen hundi isaaniitiyyuu keemikaala of keessaa qaban jechuudha. Kan bifa jijjiiru kun keemikaala cimaa of keessaa qabanii, keemikaalli kun ammoo fuula namaatiif gaarii hin ta'u. Urmii keessan malee walitti isin akka nama guddaa isin fakkeessuu danda'a jechuudha. Urmii keessan malee isin dulloomsuu danda'a yookaan ammoo ija jalaa walitti shuntuursuu, adduraa walitti shuntuursuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu meekaappii osoo dibachuu baattanii fuuluma keessan kan uumamaa saniin wantoota akkana kan isin miidhu kanaan harkuma keessaniin kan ofitti fiddan kana irraa of qusattanii fuuluma keessan kan uumamaatiin jiraattanii baay'ee gaariidha natti fakkaata. Ani nama meekaappii dibatuu fi baay'inaanis waan akkanaa kun mul'atu jechuudha keenya irratti. Yaa ta'u iyyuu warri adiin kunniin meekaappii fuula isaaniitti irraa hin dhabamu ni beektan jechuudha. Isaan fuula ni waxxaratanii amma fakkeenyaaf dubartiin keessattuu warri Beerut keessa jiran beeka. Beerut kana keessa dubartiin waggaa 60
dubartii keenya kan Itoophiyaa waggaa 30 waliif fakkaatan isaan fuula isaanii ni waxxaranii meekaappii osoo hin dibatin gadi hin bahanii meekaappiin ammoo fuulaaf gaarii miti dhugumatti nu shuntuursa jechuudha isaan ammoo fuula isaanii ni waxxaranii jechuudha mana jala deemanii birrii baay'ee baasanii fuula isaanii ni waxxaran jechuudha fuulaa fi harka isaanii yookaan wal biratti ilaaltu nama guddaa harki isaa ni xoxolloga miti akka fuula akka dargaggeessaa fi amma fakkeenyaaf namni guddaa dargaggeessa harki isaa tokko miti ammoo namooti biyya kanaa dubartoota biyya kanaa kan argitan yoo ta'e fuulli isaaniitii fi harki isaanii tokko miti kanaaf isaan fuula isaanii ni waxxaran yookaan walitti shuntuuru ta'e yoosuma mana yaalaa deemanii waxxarsiisanii sin jechuu barbaadeeti kanaaf isin meekaappii hin dibatinaa sin jechuu barbaadeeti isa sadaffaa irratti saamunaa uffataatiin fuula keessan dhiqachuu saamunaa uffataatiin kan fuula keessan dhiqattan yoo ta'e fakkeenyaaf fuulli keenya gogaan fuula keenya gogaa kamirrayyuu baay'ee haphiidha kanaaf keemikaalli saamunaan uffataa qabu keemikaalli sun kan fuula dhiqattan yoo ta'e baay'ee cimaadha xurii baasuu danda'u kun kan fuula dhiqattan yoo ta'e fuula keessan idmee malee yookaan immoo urmii malee walitti sin jalaa butuu danda'a waan ta'eef kanaafuu saamunaa fuulaa addatti bitattanii isaan fayyadamuu barbaachisaadha jechuudha. Afuraffaa irratti bishaan ho'aadhaan dhiqachuu. Bishaan ho'aa kana duraanuyyuu ni jedha jechuudha warri keenya bishaan ho'aadhaan fuula hin dhiqatin hin jedhani. Kanaafuu bishaan ho'aadhaan fuula yeroo dhiqattanitti bishaan ho'aan qaamni keenya jechuudha fuulli keenya uumamaan zayitii of keessaa qaba. Bishaan ho'aan kun ammoo zayitii kana irraa fixa. Amma yeroo hunda bishaan ho'aadhaan kan dhiqattan yoo ta'e hin fixa waan ta'eef fuulli keenya ammoo yoo kan gogu ta'e osoo walitti butamuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu bishaan ho'aa bishaan qabbanaa yookaan ammoo qorraatu caala jechuudha. Isa shanaffaa irratti kireemii fayyadamtan kireemii fuulaa ta'u wantoota garaagaraa kan fuulaaf fayyadamtan kan ekspiraayideetiin isaa irra tare yeroo fayyadamtanitti kun walitti shuntuursuu yookaan ammoo urmii keessan isin dulloomsu malee birayyuu taree dhibee kaansariitiif akka isin saaxilu taasisa jechuudha. Kanaafuu wanta kamiyyuu kan dhugdan kan nyaatan kan dibattan ta'e kan ekspiraayideetiin isaa irra tare fayyadamuu dhiisuu hin fayyadaminaa isin jechuu barbaadeeti. Kireemii ta'e wantoota garaagaraa shaampoo yoo ta'u wantoota garaagaraa irra laaltanii kan ekspiraayideetiin isaa irra tare fayyadamuu dhiisuu. Jahaffaa irratti fakkeenyaaf kan isin dhukkubu ta'e kan qorsa baay'istanii fudhattan yookaan immoo dawaa baay'istanii kan fudhattan yoo ta'e sababa dawaa fudhattaniif fuulli keessan isin xalaa'u akka xalaa isin baasuu danda'a jechuudha. Isin xalaa isin gubata maaliif sababa qorsa baay'ee fudhattaniif akka qorsa baay'ee isin kan fudhattaniif yeroo san maal gochuu qabdanii bishaan baay'istanii dhuguu bishaan ammoo qaama keessan hundaafuu gaariidha waan ta'eef bishaan baay'istanii dhuguu akkasuma ammoo yeroo ho'aa iddoo ho'aa baay'istanii taa'uu dhiisuu fuulli keessan ni gubata jechuudha. Ho'aa akkasuma ammoo qorsa dawaa garaagaraa kan fudhattan yoo ta'e fuulli keessan isin gubachuu xalaa'uu kanatu mul'ata waan ta'eef akkasumas kan aadaanuuf jecha ammoo bishaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef bishaan dhuguun barbaachisaadha jechuudha. Qabxiilee haga jaha kana kinoo isinii qabadhee deebi'ee jira akka itti fayyadamtan immoo abdiin qaba jechuudha. Kun qorsa fayyadama akkas godhaa osoo hin taane waan isin gochuu hin qabne fuula keessan irratti jechuudha. Fuula keessan tokkoffaa yoo kan of tuttuqxan ta'e fuulli keessan buguriin tokkoyyuu kan isin irratti bahu yoo ta'e mooti dhayitee amma kan quban tuttuqxu ta'e sitti baachaa deema malee sirraa hin qannasu jechuudha. Kanaafuu harkaan of tuttuquun gaarii miti jechuudha. Kanaaf akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina. Agasitti nagaan naa tura. Yoo jaalattan laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatina.